waan akka mucaa kana jechuudha garaa koo na nyaate hin beeku. An jalqabumoo viidiyoo irratti nu hojjenne garaa koo na raase waansa. Har'ammoo dura baay'ee na azzansiisaa ture. Fuulma isaa yeroo ilaalanu mucichi nama azzansiisaa. Garuu namni begeeta akkamittiin akkas murtee akkasii murteessa. Jaalalleensaa suuraa isaa gootee hin boossi jechuudha akkuma argitan. Kun hiriyaa isaatiidha. Hiriyaa mucichaati jechuudha. Namni jala deemee baay'ee seetan nama lakkaa'amudha jechuudha. Namni tokkoyyuu akkamitti waan akkas jedhee murteessa qo'e. Namni fayyaa kana kan nu kenne waaqadhamti. Waaqni nurratti haa irraanfatu hunduma keenyayyuu dhugaa waaqa. Mucaan kun immoo ittiin hin dhalanne. Namni fayyaa qabu namaa gadduu dhiise akkamitti namni garuu baay'ee daffaaridha. Dhugaa waaqa mucattiidhaan maatti seetanii tokko namti tokkoyyuu akkamitti akkas jedhaan jedhan nama tokko lama sadii miti. Kalli walli mafii faayidaa itti gara biraatti adeemii kalas mafii faayidaa hin jettu seetanii. Akkamitti danda'e jechi kun ishee keessaa ba'e. Dhugaa waaqa namaa gadduu jaalallee ishii miti kaleessa yeroo fayyaa qabus jaalallee ishii ta'uu qaba. Har'as jaalallee ishii ta'uu qaba. Kalas dhugaa waaqa mucaan kun jaallatee akkas hin taane. Anaan garuu waansa garaa koo na raase jechuun durarra osoo hin taane amma yeroo mucattiin kun boossuu fi koomantii kana immoo yeroon argu garaa koo na raase dhugaa waaqa. Mucichi yeroo ilaaltu immoo baay'ee tokko si azzansiisa. Yoona bareedaa wayiiti dhugaa waaqa. Argitanii nagaan isiniif haa ta'u garuu miira keessan galee dhugaa waaqa. Hojiin nama tokko miira keessa nama gashe. Jechi nama dubbiin nama tokko jechuudha baay'ee nama aarsa. Nagaan isiniif haa baay'atu hunduma keessanii fi anillee nagaa ku galata waaqaa ta'u. Fayyaan akka waan hundumarra caalu dhugaa waaqa fayyaan kun jechuudha. Qaamni kun waan kamirrayyuu akka caalu dhugaa waaqa. Waanuma kamirra birrii tokkollee dhabi. Birrii tokkollee dhabi saantimuma tokkollee dhabi garuu fayyaa qabda. Qaamni kee guutuu taanaan baqa waanumti tokko namatti hin dhaga'amu jechuudha. Namni kaleessa qaama akkasii qabu, hojjaa akkasii qabu, bifa akkasii qabu, bareedaan kuni har'a garuu guyyaa keessa jechuudha. Guyyaa keessa yeroo miila isaa dhabu akkam nama gaddisiisa seetan. Dhugaa waaqa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Namni tokko immoo fayyaan kun akkuma waan irraa hin fuudhamnetti waan hin taane dubbata jechuudha. Fayyaan kun akkuma waan irraa hin fuudhamnetti. Ilaala asitti ilaalan akkatti inni bareedu hojjaa isaa ilaaltamu bifa isaa ilaaltamu dhugaa waaqa nama akkas bareedu kana garuu seexanumatti isatti naafee waan kana isatti fide dhugaa waaqa jechuudha. Yeroo baay'ee seexanni waan isheen nama gootu shaa'ifatu waaqayyo shaa'ifatu malee dhugaa waaqa baay'ee mucaan kun garaa nama nyaata. Osoo dubbannu akkam ta'e gargaarsisaa akkam ta'e. Namni tokko immoo nama yeroo fayyaa isaa jaallatee jaalallee isaa godhatee wajjin haasa'ee karoora isaa faana karoorfatee borabbaa manaadha waliin jedhee waliin haasa'ee guyyaa keessa waan dhufu hin beekanii waan akkanaafaa yoo mudate maal godhama. Akkuma intaloon sun jette qafoon sun jette kalli wallii taatee dhiistee deemti moo faana bu'uu qabdi dhugaa waaqa faana bu'uu qabdiin jedhaan maaliif mucaa kana kaleessa gaafa fayyaa isaa gaafa inni bareedaa ta'e faana haasoftee ati jaalallee kootettee waan baay'ee jetteen waadaa meeqa galteettiif. Har'a garuu haa xinnaatus haa baay'atus haa tolus haa badus wanti kun isa irratti dhufee jaallatee isa irratti dhufnee egaa itti ergaa isaatiidha. Waan kun yeroo isarra bu'u immoo achumarraan hin baddi bilookisa gootii hin jibbiti jechuun dhugaa waaqa cubbuudha jechuudha. Isheen ammoo maal gochuu qabdi mucaa kana bira dhaabbattee akka namni sirriitti isa gargaaree gargaarsisaa jalqabamuuf jedheetu akkaawuntii ani hin qabu jedhe mucaan dhugaa waaqaa seenaa isaallee yeroo dubbatu baay'ee tokko nama gaddisiisa. An haadha kootiifis abbaa kootiifis tokkodha jedhe. Argitanii tokkittii dhumadha jedhe isaanuman gargaara jedhe mooti.
waan gargaaru harkuma gara afaanitti malee waan baay'ee sin jiru jedhe hojiin hojjetu beekamaadha. Hojiin biyya sana hojiin Saawudii suni ofiis of gargaara, ofiis of waan tokko godha irraa kutee immoo warra isaa sin gargaara. Warri isaa immoo suma inni gargaaru kanaan jiraatu. Keessuma darbeeyyuu akkaawuntii iyyuu hin qabu jedhe. Akkaawuntii hin qabu, akkaawuntiin illee hin jiru jedhe. Gargaarsa haa jalqabamuuf jennaan illee akkaawuntiin bahee waan hundumtuu amma seera qabeessaan biyyarraa waan hunduu si qophaa'eetu booda si gargaarsisne maallaqallee walitti si guurree gara biyyaatti si gashina jedhaniiru jechuudha. Ijoolleen asliifaa kun waan gaariidha. Yaadatamuu waan qabu waan itti fufee sirriitti mucaan kun gargaaramuu qabudha. Hamma fayyee miilli isaa yaalamee maalidha waan ittiin deemamu sun bitamee fi bakka waan ta'e maallaqni wayii nan gadde dhugaa waaqa. Haati isaa immoo akkam isaa gadditi, abbaan isaa akkam isaa gadda. Mucattiin jechuudha. Amma mucaan boossu kun isheen an hiriyaasaati. Ani jaalala sirrattiin argee sirrattiin boqadhee amma maal taatee jetti yeroo irratti haasoftu. Ani si baree kan biraatti hin baru ammoo maal taatee jetti. Mucattiin kun maal gochuu qabdi? Sirriitti bira dhaabbattee yaadachiistee akka inni gargaaramu sirriitti jechuudha. Akka inni gargaaramu gochuu qabdi jechuudha. Malee mucaan kun ammas as deebi'ee na gargaaraa jedhee nama yaadachiifachuu illee hin danda'u. Yoo namni isaa dubbatu jiraate gargaarsuma kanayyuu namni waa isaa dudubbatee ajandaa godhee yaadachiisu yoo jiraate mucaan kun yaadatamee gargaarama. Malee akkanumatti irraanfatamuu danda'a hospitaala keessatti. Gara biyyaatti yoo galfamillee maallaqni sirriitti yoo guuramee fi waan tokko ittiin godhamuufi danda'a jechuudha. Kana booda hojjetee miila tokko hin qabu baay'ee tokko hafeeraaf immoo lamaan isaati garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Innaa mucattiin akkanatti viidiyoo irratti hojjette akka inni gargaaramu ammas akka inni gara miidiyaa dhufee gargaarsa sirriitti gargaarame gara biyyaallee galee bakka waan humti tokko godhamuuf waan dhaabbataan tokko godhamuu fi uummanni keenya gargaaruu qaban jedha. Nikaan garuu fayyaa waan hundumaa caala. Dhugaa waaqa. Fayyaa qabaachuu qofatti waaqa galateeffachuu waaqa keessa dhuguma isiniin jedha. Fayyaan kun amma salphaa fakkaata. Fayyaan kun jechuudha. Qaamni tokko gaafa hir'ate garuu baay'ee rakkisaadha jechuudha. Argitanii? Kanaafuu yeroo kana namaa gadduudha malee namatti murteessuunis dhugaa waaqatu fayyaa kana namaa kenne waan ta'eef fayyaan kun akkamitti akka deemu hin beekanii. Dhiisi kun faayidaa hin qabu. Kana booda kan bira deeme jechuun akka nama sana ajjeestetti dhugaan an kan hin ilaale jechuudha. Akka nama sana ajjeestetti jechuudha. Anaan garuu warra du'an caalayyuu mucaan kun baay'ee tokko garaa kun haraase maaliif akka ta'e hin beeku. Bakka na azzansiise garmalee dhugaa waaqa. Fuulli isaallee miskiina wayii fakkaata yeroo ilaaltullee nama marara dhugaa waaqa. Anyways waaqni isaa gargaaru. Waaqni haala hundumaa isaa haa mijeessu dhugaan baay'ee na gaddisiise.